Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Ameen. Ameen. Jaalatamtoota kabajamtoota maatiiwwan Waaqayyo, ijoollee qulqulleettii dubaroo Maariyaam, kabajaa fi gargaarsa ergamtootaatiin marfamtanii kan jirtan hundi keessan iyyuu maqaa Waaqayyootiin akkam jirtu, akkam yoo nageessan, akkam turtan. Egaa galateeffamuun amala isaa kan ta'e Waaqni Abbaa keenya, Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galateeffamee fi ol kan jedhe nuuf haa ta'u. Baga ayyaana guddaa ayyaana Dabra Taaboriin baga geessan baga geenye. Egaa nutis hordoftoota keenyaaf kana ayyaana kana sababeeffachuudhaan barumsa guyyaa sana akkasumas immoo faarfannaa guyyaa sana waliin ni gaggeessina. Kanaaf hundi keessan iyyuu agaa xumura sagantaa keenyatti akka nu hordoftan maqaa Waaqayyoon sin gaafanna. Tokko Siifi, tokko Musee fi tokko Eliyaasiif jecha qulqullichi Phexros kan dubbate isa sana sababeeffachuudhaan ni faarfanna. Waaqayyo Gooftaan nu haa gargaaru. Hundi keessan iyyuu aga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turan affeerra keenya. Tokko Siifi, tokko Musee, tokko Siifi, tokko Musee, Eliyaasiif tokko nani jara bultoo keenya. Eliyaasiif tokko nani jara bultoo kee. Tokko Siifi, tokko Siifi, tokko Musee, tokko Siifi, tokko Musee, Eliyaasiif tokko nani jara bultoo keenya. Eliyaasiif tokko nani jara bultoo keenya. Armoonni gammadee uumaa arguuni, Taaborni golbobee ifa guddaadhaani, isaanii lilchaan ulfina maqasaaf gammachuun faarfatan Waaqayyo guddaadhaaf. Tokko Siifi, tokko Musee, tokko Siifi, tokko Siifi, tokko Musee, Eliyaasiif tokko nani jara bultoo kee. Eliyaasiif tokko nani jara godoo kee. Phexros, Yohaannis, Yaaqoobiin Gooftaan fuudhee deemee gara Taaboriin. Ifni ulfina isaa isaaniif mul'ate, calaqqisee ifee akka urjii addate. Tokko Siifi, tokko Siifi, tokko Musee, tokko Siifi, tokko Musee, Eliyaasiif tokko nani jara bultoo kee. Eliyaasiif tokko nani jara godoo kee. Bartoota isaati horree itti uwwisee, haalli yeroo sana baay'ee sanaasisee. Ilmi koon jaaladhu jedhee sakaanadha, duumessicha keessa sagaleen abbadha. Tokko Siifi, tokko Musee, tokko Siifi, tokko Musee, Eliyaasiif tokko nani jara bultoo kee. Eliyaasiif tokko nani jara bultoo kee. Kiristoos biraatti namoota dhaabanii, waa'ee isaa raajiidhaa malee himamee dhuma. Galata galchuuf nu irraa eegama. Tokko Siifi, tokko Musee, tokko Siifi, tokko Musee, Eliyaasiif tokko nani jara bultoo kee. Eliyaasiif tokko nani jara godoo kee. Amiin. Abbaa faaruu kan ta'e Waaqayyo Gooftaan keenya kan galateeffame nuuf haa ta'u. Yaa Gooftaa, asitti argamuun keenya attam gaariidha. Wangeela qulqullichaa Maatiyos boqonnaa 17 lakkoofsa 4 irra sagalee jirudha.
Egaa akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti waqtiin amma irra jirru waqtii ayyaana Dabra Taaboridha maatii waan Waaqayyo. Ayyaanni Dabra Taabor maaliif kabajama? Akkamiin kabajama? Bara kam keessa jalqabe kan jedhu gabaabsinee sagalee Waaqayyoon ilaalla maatii waan Waaqayyo. Ayyaanni kun ayyaana kiristaanota biratti ayyaana guddaadha. Ayyaanota Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos manni kiristaana Ortodoksii kabaju saglan keessa ayyaana isa tokkodha maatii waan Waaqayyo. Ayyaanni kunis waaqummaan Waaqayyo Yesuus Kiristoos waaqummaa isa guyyaa itti mul'ise, guyyaa ifummaa isaa itti mul'ise, guyyaa aangoo isaa itti mul'isedha maatii waan Waaqayyo. Kanaaf ayyaana kana kiristaanota biratti haala addaan haala ho'aatiin ni kabajama. Baga geessan baga geenya maatii waan Waaqayyo. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 17 lakkoofsa 4 irratti sagaleen jiru akkas jedha maatii waan Waaqayyo. Yaa gooftaa asitti argamuun keenya attam gaariidha. Ilaala. Fedha kee yoo ta'e asitti godoo 3 ijaarree tokko siif, tokko Museef, akkasumas tokko Eeliyaasiif jedhee Waaqayyo gooftaa kan gaafate duuka bu'aa qulqullicha Phexrosidha maatii waan Waaqayyo. Phexros jecha kana maaliif dubbate? Akkasumas immoo jecha kana eenyutti dubbate kan jedhu gabaabsinee ni ilaalla maatii waan Waaqayyo. Dabra Taaboor jechuun tulluu Taaboor jechuusaati maatii waan Waaqayyo. Kanaaf tulluu Taaboor irratti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos Yaaqoob, Yohaannis fi Phexrosin fudhatee gaara tulluu Taaboor irratti ol ba'e. Maaliif gaara tulluu Taaboor irratti ol ba'e? Waaqayyoon waaqummaa isaa itti agarsiisuuf, gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos waaqummaa isaa itti agarsiisuuf gaara Taaboor irratti Yaaqoob, Yohaannis fi Phexrosin fudhatee ol ba'e. Yeroo sana booddattis Phexros gaara sanarra erga ol ba'een boodatti ni ajaa'ibsiifatee akkas jedhe. Yaa gooftaa as jiraachuun keenya akkamittiin gaariidha jedheeni. Yoo fedha kee ta'e godoo 3 ijaarree tokko siif, tokko Musee fi tokko Eeliyaasiif teessisnaa jedheeni Waaqayyoon gaafate. Egaa ilaala maatii waan Waaqayyo. Gaara Taaboor irratti qulqulloonni duuka bu'oonni ba'anii 3dha. Akkasumas immoo bakka du'aatti kan waamame qulqullichi Museenis ni jira. Akkasumas jiraattota keessa kan waamame qulqullicha Eeliyaas ni jira. Maatii waan Waaqayyo. Namoota 5 gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin dabalatee gaara Taaboor irratti ol ba'an. Maaliif gaara Taaboor irratti ol ba'an? Gooftaan keenya maaliif gaara Taaboor irratti ol baase yoo jenne tokkoffaa aangummaa isaa itti mul'isuuf maatii waan Waaqayyo. Iccitii waaqummaa isaa itti mul'isuufidha. Namoonni baay'een Waaqayyo miti inni gooftaa miti jedhanii waan hasaamuufi kanaaf inni waaqummaa isaa qulqulloota duuka bu'ootatti mul'isuufidha maatii waan Waaqayyo. Kanaaf gaa isaanis erga isaan ba'aniin booddatti Phexros jecha kana gaafate. Yaa gooftaa asitti argamuun keenya akkamittiin gaariidha ittiin jedhe maatii waan Waaqayyo. Yoo fedhaa keessan ta'e godoo tokko siif, tokko immoo Museef, akkasumas tokko Eeliyaasiif osoo ijaarree jedheeni yeroo gaafatutti sagaleen Waaqayyo jechi abbaa anan jaladhu ilmi koo isa kanaadha kan jedhu Waaqayyo irraa ni dhaga'ame jedha maatii waan Waaqayyo. Yeruma sanatti aangummaan Waaqayyo ni mul'ate, waaqummaan Waaqayyo ni mul'ate, Waaqayyo ni ife jedha maatii waan Waaqayyo. Uffanni isaa akka aduutti ni ife. Akkasumas immoo qaamni isaa hundi ni ife. Waaqummaa isaa duuka bu'oota isaatti mul'ise jedha. Yeroo san duuka bu'oonni Phexros, Yaaqoobii fi Yohaannis ni sodaatan. Hin sodaatinaa jedheeni gooftaan fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos isaan jajjabeesse. Egaa ilaala maatii waan Waaqayyo. Ayyaanni nuti kabajnu kun guyyaa waaqummaan gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos itti agarsiisedha. Guyyaa inni aangoo isaa itti agarsiisedha. Guyyaa inni ifetti ba'edha. Duuka bu'oota iccitii waaqummaa isaa guyyaa itti mul'isedha. Akkasumas immoo guyyaa sadummaa Waaqayyootti mul'isedha. Waaqayyo abbaa ilmaa hafuura qulqulluu akka ta'an guyyaa itti mul'isedha. Guyyaan kun kiristaanotaaf guyyaa addaati. Guyyaan kun kiristaanotaaf maatii waan Waaqayyo guyyaa gammachuuti. Guyyaa Waaqayyo keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waaqummaa isaa itti nu mul'isedha. Yeroo sanas gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaaffii tokko ni gaafate jedha duuka bu'oota isaa. Akkas jedheeni
Anaanii bitti lafaa kun namoonni maal naan jedhu jedheen maatiiwwan Waaqayyoo. Yeroo san dafee yeroo hunda kan arifatu qulqullichi Phexros akkas jedheeni. Siini biyyi lafaa kan jedhuuni tokkoon Indiriyaas tokko immoo Yohaannis Cuuphaa siin jedhu jedheeni. Yeroo kanatti sinoo maal naan jettu ree jedheeni gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos isaan gaafate maatiiwwan Waaqayyoo. Yeroo isaan gaafatu kanatti Phexros dafee akkas jedheeni. Ati dhuguma Waaqa isa jiraatadha. Waaqa barabaraan isa jiraatudha. Ante ሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ jedheeni Phexros Waaqayyo gooftaan fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosin dubbate jedha maatiiwwan Waaqayyoo. Gooftaan keenya isin dinqisiifate. Ati Phexros jechi kun jecha fooniitiin kan siif hifee miti. Jecha hafuurawaatiin malee. Kanaaf ati kattaadha. Kattaa kana irrattis mana kiristaanaa kun ni ijaaraa jedheeni Waaqayyo gooftaan Phexrosin ni eebbise. Ilaala maatiiwwan Waaqayyoo. Ayyaanni Dabra Taaboor icciitiiwwan gurguddaa baay'ee of keessa qaba. Tokkoffaa waaqummaan Waaqayyoo guyyaatti mul'atedha. Lammaffaa sagaleen Waaqayyoo anan jaaladhu isa kanaadha jedhee Waaqayyo waaqummaa isaa guyyaatti duukaa bu'oota isaatiin mirkaneessedha jechuudha. Akkasumas immoo guyyaa duukaa bu'oota isaa gaaffii gaafate Phexrosin immoo anti Waaqa isa jiraatadha jedhee guyyaa Waaqayyo Phexrosin eebbisedha. Guyyaan kuni guyyaa addaati jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Kanaaf kiristaanonni hundi keessan baga ayyaana guddaa Dabra Taabooriin baga geessan baga geenye. Nuti barumsa osoo hin taane yaadannuma guyyaa sana maaltu akka ta'e maaltu akka ta'u qabu kan jedhamu sinitti hime. Maatiiwwan Waaqayyoo kan nu barsise kan nu gorse kan nutti hime maqaan Waaqayyo gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos kan galateeffamee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. YouTube kana hundi keessan iyyuu share, like akkasumas immoo subscribe godhaatii barsoota garaagaraa asirratti affeerri sagaleen Waaqayyoo akka baratamu akka lallabamu akka faarfatamu ni taasisna gati ta'eef hundi keessan iyyuu gama kanaan gama kiristaanummaa keessan baadhaa maqaa Waaqayyoon sin gaafanna. ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን።